maal jechuudha wannan hojjedhu kun isinitti hin tolu jechuudha. An dirqama viloogii bicha hojjechuu qaba koo guyyaa jummaa qofa viloogii hojjechuu qaba isin viidiyoo na laaluuf viidiyoo an hojjedhu hunda laala laayik sheer godha akkasumallee gizee wannuma kamuu yoo an gadhiise laala turtii gaarii na waliin dabarsaa yoo isinitti tole laayikii godha. Egaa hordoftoota kiyyaa mana kiyya keessa taa'ee suuqni isinitti mul'ata suuqni xiqqishuun takka isinitti mul'atti akkuma suuqaatti ilaala rakkoo qabu jechuudha wanni onlaayinii bakkuma kamuu ta'etti onlaayinii dalaguu dandeessa. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa wanti nama dhufeef immootu liivirra ture jechuudha dura liivirra ture ganama uffata onlaayinii jechuudha. Inni biraammootu wanni amma isin dhufee fi firaasha nama namaa kaleessa ergeen ture hojjechiisee firaasha majaliisa san wallahi hedduu tokko biizii ta'e firaasha san irratti hagarki takka qunca'uu takka ga'e jechuudha agartanii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamu akkam jirtan fayyaa keessan alamanni isaanii dalagaa fi ammaal fakkaata isin jaa nabira bareedu alhamdulillah bareeda akka ta'e abdiin qaba. Itti aansuun wanni aradha isin dhufee fi uffata kanneen TikTok irratti gurgurutti jira. Gatiin isaa baay'ee takka rakasa isin jedheetti jira tanaan dura jechuudha. Firaasha sanillee isinitti agarsiisa uffata kanarraa xiqqoo isinitti agarsiisa tarii hordoftoonni yoo obboleeyyan ofiitiif illee ordarii godhuu barbaadan hin beekamu gizee baay'ee an akkanatti uffadhee waan isinitti agarsiisuuf viidiyoo dheenga dagadhiisa san irratti ati uffattee nutti agarsiiste bareeda jettanii turtanii ani dammoo xiqqoo biizii ta'e wallaahi laazim biizii ta'e bakka meeqatti jechuudha meeshaa irratti jira YouTube irratti jira TikTok irratti kun eegalee jira. Kanaafuu inshallah gara rabbi fayyaa namaa kennu hojjetuutiin dalagatuun bareedama. Shaarbii isaa hedduu takka guddaadha laala. Shaarbiin isaa guddaadha. Diizaayiniin isaa kun kana qaba fuularraa jechuudha. Shaarbii wajjin haasaa isinitti hin baay'isu. Haga tokko namni bitatu barbaadu jiraate akka bitatuuf jechuudha. Hedduu takka babbareeda waan ta'eef shaarbii isaa gaalaksii shaarbiidha. Shiita wajji akkanatti walirratti shiita wajji walirratti 1500 gatiin isaa baay'ee takka rakasa. Kanaafuu akka isin bitattaniif jechuudha. Akka isin bitattaniif yoo barbaadan akka bitattaniif shaarbii isaa kana baay'ee jaaladhe ani bifa bunni fudhadhee jira isee biraan agartanii laala akkanatti shaarbiin isaa guddaadha jechuudha. Shaarbii nama azanatti baqa garuu hedduu takka bal'aadha akkanatti jira shaarbiin isaa tokkuma halluu isin filachiisa namoonni barbaadan suuraa kaaftanii ergitanii garuu yeroo dhumetti jechuudha kama jiru isiniif godha kuni jira shaarbii shiita meetira 3 shiita qofa yoo barbaadan daddaftanii ordarii godhachuu dandeettanii jechuudha. Namoonni ordarii godhatan maallaqa hin erginaan jettanillee ergadha. Maaliif waan meeshaa biyya keenyaa hin beekamu jechuudha. Booda dabaluu danda'a. Kunis shaarbii mataa isaa qaba. Shaarbii isaa wajjin kunis laala. Shaarbii isaa wajjin shaarbiin hunduu saayiziin isaa gugurdaadha. Kun shiita kanallee dafaatiin filadhaa isin jaa wanti filattan yoo jiraate wanti jaalattan wanti isin jaalattan yoo jiraate keessaan natti ergitanii jechuudha. Keessaan natti ergitanii osoo keessaan filatamin isinitti agarsiisuu barbaade kun immoo hijaaba isaa shaarbii amma isinitti agarsiisan adii wajjin shaarbii isaa adii wajjin jechuudha. Diizaayinii isaa tokkumaa shiitiiwwan maashaallah halluu isinis yoo jaalattan natti himaa hin bareedu kana hedduu jaaladhe awwaan adillee baay'ee fayyadamu garuu shiitiin isaa maashaallah isin jaalala hedduu tokko bareeda kanneen keessa daftanii iskiriinshotii gootanii maallaqa ergattan osoo hin gurgurin isiniif faayaa jechuudha. Kun haadha keessaniif obboleeyyan keessaniif nama guddaaf illee ta'a kun shaarbiin bal'aa waan ta'eef jechuudha. Shaarbiin bal'aadha laala hedduu bal'aadha. Kanaafarraa looyuu miti hundi keessanuu warri waa bitattan bitadhaa shaarbiiwwan kamiin jechuudha. Shaarbii hojii shiitiin wajjin 1500 qofa. Ashee shaarbii qoosinitti agarsiisee hundi isaatu hiriyaan shiitni babbareedatu jira. Kunis jirti. Ol fuudhee itti agarsiise waan jettaniif bara hojjetu viidiyoo darbe irratti nama hedduu keessaan osoo akka duraanii sanii godhattee itti agarsiistee jettan. Sanii isinitti agarsiisutti jira malee sa'aatii hin qabu. Waldaa gaazii sa'aatii biizii takka baay'ee takka biizii ta'e. Baay'ee takka biizii ta'e isin jedha kuna. Daftanii isin filattanii natti erguudha. Garuu yoo kun dhumate kama duraa kama argetti isinii bitaa jechuudha. Waanuma bareedaa ta'u malee yoo daftanii silaafuu kan ordarii godhattan silaafuu godhattan yoo mura daftanii godhatan immoo kama jiru sitti agarsiisa. Kunin amma shiitii shaarbii wajjin namni mootu hawwata keessaniif
kennaa namaa kennuu barbaaddan namni baay'een akkasuma jettan waan ta'eef namoonni kennaa namaa kennuu barbaaddan kan bituu qabdan isinitti agarsiisa. Darbannoo shiita isaa wajji diriyaa isaa wajji jechuudha. Darbannoon kun gurguddaadha. Yoo barbaadan isin fakkeenya shaarbii goosuu dandeettan lamaanuu shaarbiidha tokko darbannoo diriyaa hodhamaa jechuudha. Laala. Halluu akkasii filattaniif kun kana fakkaata kajalallee kana kajalaan hodhamullee diriyaa kajalaan hodhamu isuma kana jechuudha. Tokko isinitti agarsiise gahaadha walirraa hedduu bareeda. Diizaayinii isaallee hedduu bareeda. Ani gizee maraa uffatallee gizee hedduu qaba. Natti kamanatti bareeda fidaa jechuudha. Halluu ni qaba. Kam akka uffadhee kan ta'e halluu gosa hedduutu jira. Gosa hedduutu jira jechuudha. Halluun tunis jirti. Sardamee isinitti haasa'u jiraami. Laala kam uffadhee kana ta'e halluu babbareeda jira jechuudha. Halluu tan hedduun jaaladhe kanneen keessaa immoo hawwaan damsas jedhu jaaladha. Uummata jalatti. Magaalaa waan akka gurraacha kunillee jirti. Bica kanaanis jira. Kanaanillee jira jechuudha. Daftanii hodhanii godhachuu dandeettan. Namoonni maatii keessaniif barbaadan. Namoonni haadha abbaa keessaniif namoonni barbaadan shaarii jedhu. Shaarii na biratti beekamaadha. Shaariin ni jira. Isallee gurguratti jira. TikTok irratti kun halluu ni qaba. Halluu ni qaba. Tokkoffaadha. Shaariin diyaati. Isa guddaa akka zarfii qabu. Innaa kanneen keessaa filadhaa kan irraa kan mootu anuu isiniif filadhaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akka uffadhee kana ta'eeti halluu isinitti agarsiisaa ture. Kana fakkaataa jechuudha. Shiitiif shaarbiiwwan kana hundi keessanii ordarii godhachuu dandeettan. Shiitiif shaarbiiwwan ordarii godhachuu dandeessanii. Kanneenis shaarbii akkanaatti yoo barbaadan shaarbii kanneen yoo barbaadan bifa hedduun jira. Isinii galee ufii kiyyaa ka fidaa jiru kun hundi uffanni nama sitti agarsiisu ufii kiyyaa fide waan ta'eef gatiin isaa hedduu akka bareeda jechuudha. Jira diimaan jira na bira jechuudha. Amma karkarraa qabu waan burruuftanii beeku. Akkasitti na hubadha. Kuni namni kun meeshaa ordarii godhanii ergamu hedduudha. Ordarii hojii godhate. Ta'uu ballee namoonni ordarii godhatanii jiranii. Kunuun meeshaa namaatti ordarii godhatanii. Ergamuu fayyadu jechuudha. Kanaafuu waan jiru amma dhaqqanii yoo inni jaalatteen jiraate natti himuu dandeettan jechuudha. Akka isiniif kaayu akkan isin jedha shaarbii wanti billee jedhu isin jedhe halluu diimatti illee jira amma eessatti kalamanii halluu diimallee jira kana itti aansee wanni biraa wanna alatti isiniif jiru barbaadan maaltu jira kun kullee gibee deemu jechuudha. Maaliif meeshaa kanneen jiru asitti naggaa irraa isin bitaa ba'e jedheera garuu ammoo ammaan kana waan hedduu argaa jira. Shaarbii matana kuma 500 bitaa ture naggaa irraa isinii galee shaarbii diriyaa irratti shaarbii fi tool irratti kuma tokko kuma 2,500 bitaa ba'e. Innaa Finfinnee waa hedduun argee bakka waa baay'inaan fuudhan laala. Maashaallah argitanii isin biratti kee qonni irra hedduu babbareeddi jechuudha. Kun halluu sadii naan bira jirtee halluu sadii tana halluu biraarraa gurguree jira. Egaa hordoftoota kiyya kana fakkaata jechuudha. Qamisiiwwan na bira jirullee bifa kanneeniin kan uffadhe kana kan ofii gurguraa jiru keessaa hidhannaa qabaa yoo barbaadan kun bal'aadha jedhe. An garuu nama furdaa miti kana beekaa. An nama furdaa miti nama jiddu galeessa kun. Egaa kan isin jaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa kanumaan raawwataa viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Viidiyoo kiyya ilaalaa hin jirtanii anis viidiyoo dafee gadhiisuu xiqqoo biizii ta'e wallaa bakka meeqatti yeroo takka maaliif akkanatti hojii jedhee of darara jedhee ka'eet deebi'ee immoo eega fayyaa qabaadha taa'ee maal godha hojjechuun qaba kan jedhu hojiitti hedduun amana jechuudha. Bakka kamuu namni yoo jiraate gaafa hojjete waan barbaade godhata gaafa hojjete bakka yaade gaafa hojjete waan fedhiisa hojjetu illee qaba jechuudha. Namni alfaarufa qabaate eega fayyaa qabaate wanni inni taa'ee ba'aa namarratti ta'uuf hin jiru akka yaada kiyyaatitti. Kanaafuu eega fayyaa qabaadhe ta'ummaa naa qaba yeroo takka ofiif yeroo kennuun barbaachisaadha. Maal jechuu barbaade xiqqoo biizii ta'e viidiyoo manaa biloogii garaagaraa isin hojjetuu hin dandeenye sanumatti asin immootu laaviyoo seenti TikTok irratti irraa hin baasu jechuudha. Namni yeroo takkatti isin ajajatu kama dhufee kan dhufu deemee kun dhufee akkasitti ajajate jechuudha. Akkan isin jaa hordoftoota kiyya wanna isinitti tolee dafa keessanatti erga karaa WhatsAppiitti ni dubbisa. Uffanni kun hundi baay'ee takka rakasa. Isin jaa hundaafuu isinitti himee jira.
wanna barbaadda yoo jiraate iskiriinshaatii goota inni itti ergitanii jechuudha. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin inshaallah walitti. Egaa hordoftoota kiyya jidduumaan viidiyoo kana itti isinii dabaluu dagadhee nagaa isin dhaameen ture. Egas yoo gara duubaa deebi'ee ilaalu kan isin hubachiisne firaasha firee 8 obboleeyyanumatti bakka takkatti narraa ajajate maashaallah tabaarakallaa firaashii boondii diisanii jechuudha. Firaasha boondii diidii sufraa isa fakkaatu kan bunaatiif kan nyaatallee isiin kama biraa naabiti naan jette garuu maallaqa kana baastee uffata kana hundaan jechuun firaasha 4 fi tiraasii 12 digaa fi 4 beebii tiraasii 5 dalagsiifte isiin jechuudha sufraa tuni. Kanaafuu sufrallee isuman dalagsiisee fe'anii maaliif waan guddaa godhanii waan xiqqoodhaaf fokkisuun bareedaa miti. Kunoo isa kana fakkaata gabariinsaa furdaadha. Asitti immootu kunoo wanni kana gizee itti diru ufii kiyyaa wallaahi laazii marti naquun ta'e jechuudha. Duraan itti dirsiisee fida. Kun immoo xurii hin danda'u gizee fe'anii achitti dirranii fe'anii asitti irraa buusanii qanii birallee gaaf fe'anii jalaa xuruu haa jedhee asitti godhuuf deebee akkasumallee xiqqoo biizii ta'e qanii dura firaasha fidu akkas jedheetiin itti goosisuu dhabee ufii itti godha gaafa fe'u jedhee jechuudha. Garuu hagara nama laffaasisaa hin beekne harki kiyya hin danda'u jechuudha. Harki hundi naquun ta'e wallaahi qumbiin kiyya hundi jechuudha. Yoo itti godhan hedduu nama rakkisa firaashii majaliisaa kun akka kaawwaneetii miti. Itti namaa hin seenu jechuudha. Lakkaa'amee hojjetamee waan ta'eef tirfii takka hin qabu. Kun immoo firee 12 tiraasii kana isii ka obboleettiidha jechuudha. Ka takkaa ka itti godheef kanneen irraa itti godhee ka sufraa qabdu kana beebii tiraasillee ka qabdu takka immoo sufrallee hin qabdu beebii tiraasillee hin qabdu jechuudha. Garaagarummaa isaanii kana malee meeshaan hunduu tokkoomaa bakkuma tokkotti dalagsiifame maashaallah tabaarakallaa kunoo firaashiiwwan hundisaatu itti uffisee jechuudha. Maaliif firaashii kana akkanatti gara biyyaa yoo ergame abadan ittiin godhu warri biyya ittiin godhamu. Aan harki kiyyaa gaa jechuun harki kiyyaa gana hundaadha onni hin danda'u jedhee uffaa gataa zawwuta akka jechuun hunda biraa hin goone nama ifaajisa gisee itti godhan tokkoffaa gabarii jalaa sana itti godhu hedduu harka na miidhee deebi'ee gubbarraa kanas gabariidha bakka itti naa ta'u maaliif lakkaa'anii hojjetan waan ta'eef ani immootu hundaa ofumaa as itti godha jedhee yeroo jalqabaatiif ufii itti godhu deeme akkam akkanaa godhannatu beeka jechuudha. Hundumaafuu keerii gaafa meeshaa kana kaleessa erguu qaxaroon keenya kaleessa ture erguu fi ayyee ganama bariitee jennaan waan biraatti mudate isaaf gara biraa deeme jechuudha. Hordoftoota kiyyaa yoo achi deebi'ee muddama takkaan itti direessaniifis ta'uu danda'a. Kana fakkaataa firaasha majaliisaati. Kana malamaa tiraasii 24 fi firaasha 8 fi beebii tiraasii 5 makaddaa 8 olii galatti sufraa qaba. Namoonni firaasha 4 fi sanii ol ajajattan birrii xiqqoo itti dabalatanii majaliisa kaaree jechuun abbaa 20 osoo ajajattanii ani yaada kootii gijaa baay'ee isinii hima. Birriin oruma jala dhufa jechuudha. Maaliif majaliisota eegatiin hunduu bakka tokkotti bayaa yoo akkana ta'e garuu ka tiraasii ittiin dalagsiistu ka biraati ka firaashii bittu ka biraati maallaqni ka kana ittiin bitamu hunduu garagaratti herregamee walitti dhufu gatiin oruma jala dhufa jechuudha. Hundumaafuu viidiyoon kiyya kana fakkaata. Namoonni waa barbaadan karaa keessaatiin karaa waasaappiitiin koota lakkoofsi kiyya kun dhumarra isinii kaayaa godhumaa dhaggeeffattan guyyaa gaarii keessa naa oola baay'ee baay'ee.